عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المان أرموك قاليوان غغاريوان بك جرت مرتنا غفرح مني ربي كأمان قبل اسم برا حاجرات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الشمر كفوني ورمتي قال برنوني كنا كعرقاء إن شاء الله. وشمرن كنا shamarran keenya ilaallata obboleewwan kiyya ka biyya arabaa keessa jiranii jechuudha. Ka biyya arabaa ta'ee ka biyya alaa ta'ee obboleewwan kiyyaaf wanta garaan nyaatee isiniif ibsa. Asumaan YouTube channel kiyya hordoftoota YouTube channel kiyyaa horoorni maatii naan ta'e maatii naaf ta'a subscribe naa godha like comment na jajjabeessa. Yoo isin jajjabeessitan akka kana caaluu jajjabaadhee itti fufaa inshaallah. Rabbii gaditti na jajjabeessa oromootii qaali wanta beeku anillee isiniif ibsa. Wanta hin beekne immoo ka beekurraa baradhaa akkuma san kan beekneef immoo akkasuma share waliif godhaa wanta nu fayyadu irraa baranna inshaallah. Barnoonni kiyyaa wanti an arra isinii dhaamu shamarran keenya kan biyya arabaa jiranii ta'e kan biyya alaa jiran ta'e warroota abbaan manaa narratti fuudhee yookaan narratti yookaan nikaa hidhatee wanta biraa narra jaalate yookaan narraa fayyadamee na jijjiiramee nagatee naganee jettan shamarran keenya jechuudha. Jireenyi addunyaa tuni gabaabdudha. Kun of ajjeesaa jedha, kun of ajjeesaa, kun of qalaa wanta taazzabeef jechuudha. Yoo nuti jiraanne wanni hunduu ni jira. Namni akkasitti jijjiirame kun yoo dogongoree yeroo kennitaaf akka dogongora ofii sanirraa deebi'u jechuudha. Yoo osuma beekuu jallatee sirraa guree sigatee haqa kee nyaatee sitti jijjiirame takka kassastee irraa fudhatta waan kakke. Dhiirri isa malee addunyaa tanarra hin jiru. Haadhatti akka jala sagali ka biraatitti boru heerumuu dandeetta. Warroota amala badaa qabaniif jedheen akkuma namni badaan jiru gaariin jira, akkuma dhiirri badaan jiru dhiirri gaariin jira, akkuma dubartiin badduun jirtu dubartiin gaariin jirti. Ijoolleen shamarran tokko tokko obboleewwan kiyya tokko tokko kan of ajjeesa jedhan kan booyan abbaan rakkoo natti jijjiirame kanarra of ajjeesu na wayyaa qabeenya kiyya fayyadamee nagatee ta biraa fuudhee rabbi lafatti hin gatu nama miidhe. Rabbumatti ol kenniiti dhiisi. Rabbiin haqatan tellee hainitee hin baddu ifaa jentee hin baddu ifaa jettee garan taane namni nyaatu yoo rabbiin jedhee sii lallabe ati taaka feetellee turtu haqa kee hin dhabdu. Rabbii keetirratti sabbarii du'aayii kadhadhuuti rabbitti ol kenniiti dhiisi. Rabbiin yoo inni gizee kennitee fidide nasiiba biraa sii haa baasu. Kanaaf jettee maaliif lubbuu kee baafta? Lubbuu kee qaalii duniyaa har'aatti cinqamtuuf tana duniyaati bootuuf tana harka kee kana keessa jira. Eega rabbi fayyaa sii kenne alhamdulillah dalagattee duniyaa san dalagattee boruu deebisuu dandeetta. Maarree lubbuu hanga feetellee turtu du'an ooltu wanta boru du'an oolleef maaliif lubbuu kee baafta? Namaaf jecha maaliif lubbuu kee baafta? Osoo si jaalate maaliif nama biraa fuudha? Kanaafuu ganama keetii miti yoo osoo beekuu sirraa jijjiiramee si gata. Kanaa jecha boruu nama biraatitti heerumta, boruu dalagattee duniyaa san deebista. Boruu immoo duniyaa san kasastee irraa fudhatta.
yookiin immoo dalagattee kasan caalu xifii argatta. Jabaattanii duuda keessan qattanii dalagattanii morkattanii duniyaa sanitti akka deebitan taatanii akka jiraattan taatan malee of yoo ajjeestan mee maaltu isinii dabalama maal argatta? Tokkoffaa namni ofii of ajjeese osoo ruhaa nama rabbiin hin baasin ofii of ajjeese rabbi biratti gaafii qaba. Maaliif ofii of ajjeefne? Moo boru rabbiin biratti gaafatamna? Ka rabbiin irraa nu gaafatuun oolle. Isa balleessuuf moo isatu eegati duute sii rifata? Maaliif ruhii ofii balleessuu yaaddan? Hin gowwoomina obboleeyyan kee. Ruhii keessan hin balleessina. Ruhiin teessan qaaliidha. Boru dalaydanii duniyaatti deebitan. Wanni tokko tokko yaanni namatti dhaga'ama. Kalee jaalala isa wajjin dabarsee kalee osoo isa jaallu osoo isa kabaju osoo duniyaa isatti kennu osoo waa hunda isa fayyadu maaliif natti jijjiirame kanarra kana argurra kana dhaga'urra jaalala hedduu waliin dabarsine san hunda dagatee har'a akkamiin kanarratti dalaga aarii kanarra kan ka'e namoonni tokko tokko nafsee ofii garan ta'an hin baasa. Obboleeyyan tiya qaali ka taree ka jiru immoo hubannoo ta'aaf jedhee yaada obboleeyyan kiyya. Kanaaf jettanii gonkumaa hin gowwoomina ofiin ajjeesina. Duniyaan harka keessan kana keessa jira. Alhamdulillah rabbiin fayyaa isinii kenne morkadhaatii dalagadhaa. Of ajjeesuun gonkumaa hin yaadina. Iris anwanni isinii dhaam ofiin ajjeesina. Isin qaaliidha. Borum dalaydanii duniyaatti deebitanii yoo inni beekaa jallate immoo nasiiba biraa rabbiin isinii haa baasu guute dhiirri. Kanaafuu ofiin ajjeesina. Obboleeyyantii qaali hin gowwoomina. Gizee teknooloojii wanni hundi tole kanatti hin gowwoomina. Kasi jaalatee si kabajee si wajjin jiraate jabeessii qabadhu. Kasi jibbeessi ganeessitti jijjiirame tabiraa fuudhe. Dhiisi rabbi rahmaani rabbitti kennadhu du'aayii godhadhu. Rabbiin haqa kiyya ka'anii fuuraa kiyya xaare san lafan balleessin jedhi rabbi ka. Rabbiin nama miidhamaa lafatti hin gatu hin tura malee. Namtichi nama miidha sun miidhamuun isaa nafu rabbiin biratti fuulduree rabbii biratti. Kanaafuu hin gowwoomina obboleewwan tiyyaa. Dhaamsi an isinii dhaamu kana baarakallahu fiikum jazaalakum khayran. Dhaamsa kiyya kanarraa waa hedduu barattan jedhee isin gammada inshaallah irraa akka barattanii gonkumaa ruhii keessan baasuuf hin yaadina. Jabaadha. Dubartii jabduu dubartii goobazii dalagattu ta morkattu ta'a malee dubartii of ajjeeftee inni maa rakkatee yoo ta'u of ajjeeste maaltu irraa bade inni fuudhee hojiin bashannanii gammadee jiraata. Ati ka duute ilma qabaatte ilmaan maqaan kee waamamu tarii ilmallee qabaatuun hin mala qabaatu dhabullee hin mala ilma qabaatti maqaan kee bakka hagee osaniitti dagatame namnillee si dagate ati duute jechumaan hafte. Kanaafuu akka ofiin ajjeefne isiniin jedha dhaamsiyye kana. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baarakallahu fiikum jazaalakum khayran. Video kanarraa waa barattan jedhee yaada.